Lalo Media Jalala Gamachu Nuu Horde of AA. Dhiira jaalalaan akkamitti mo'atti kan ofiis isa taasisti kan jedhuun isinii qabadhee dhufe warroonni dhiiraatis kana argitanii dubartiin isin cinaa jirtu wantoota akkanaa kana hin agarsiiste yoo ta'e dhuguman isinitti hima ishiin dubartii dhiira tokko bifa akkamiitiin kee duwwaa godhachuu dandeecha yookiin bara jireenya isaa hunda siif gammadee jireenya isaa hunda isaa sitti kennee akka jiraatu sitti har'a warri dhiiraas kana laaluudhaaf yoo dhuftan dubartiin wantootan ani armaan gadii qabxiiwwan arfan kana tuqu keessa jirti yoo ta'e dhuguman siin jedha ati caarraa qabeessaa fi dubartii gaahilaaf sii taatudha jechaadha. Akkam jirtu nagaa keessan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu leelloo hangaasuuti baga gara chaanaalii kootii nagaan dhuftan jecha subscribe like share gochuu hin dagatinaa dubartiin tokko wantoota armaan gadii kana yoo goote dhuguman isiniin jedha dhiiraa lapheedha isiniin qabaannellee mo'achuu dandeechu kan ofii godhachuu dandeechu jecha inni tokko dhiironni wanti isaan jaalatan keessaa kabaja jechaadha lafa hojii isaatti haa ta'u iddoo jireenya isaatti haa ta'u hiriyoota isaa keessatti haa ta'u hojii isaa yoo deeggarte jabaadhu yoo jetteen yoo isa kabajje dhuguman siin jedha hunda caalaa isarratti akka mootee jiraattuun sitti himu jechaadha. Inni lammaffaan immoo amani dhiironni akka ati amantu barbaadu dhuguman siin jedha nama akkamiyyuu yoo ta'e inni yoo siin kan nagaasaa hin dhowwine ta'e yoo siin kan boqonnaa isa hin dhowwine ta'e namootuma amala badaallee yoo ta'an amala keessan kanaan mo'ame naanna'ee deebi'uun isaan oolu jechaadha. Nagaa kennaa fi boqonnaa kennaa fi amanaa deemsa isaa jireenya isaa ilaalcha isaa yoo inni dhufe waan biraa gochuu dhiistanii warroonni bilbila harkaa buttanii bilbila isaa laaluu barbaaddan yoo inni uffatee gadi ba'e maaliif uffatee gadi ba'e kan jettan dhaabaa ammuma kana jechaadha. Inni kun dhuguman isiniin jedha akkasin nuffamtan akkasin jibbamtan isin taasisa waan ta'e amana yoo midhaaniif bishaan keessan iddoo tokko jiraate eessayyuu hin naqu sababii ta'eef jechaadha. Inni sadaffaan immoo ofii keessaniif amanamaa gaafan isiniin jedhu saalqunnamtii duwwaa irratti otoo hin ta'iin waan keessan dhoksaa hin qabaatina isaaf ophini ta'a waan gootan hundumaa innaa beeku waa'ee faamilii keessanii haa ta'u waa'ee qarshii qabdanii haa ta'u waa'ee hojii keessanii haa ta'u nama adda biraarraa dhaga'uu hin qabu jechaadha. Teessanii waliin mari'attanii waan jiru hunda ati iftoominaan itti himteettan yoo ta'e dhuguman isiniin jedha jaalallisaa dabalaa deema jechaadha. Inni afraffaan immoo akka cinaa jirtan itti agarsiisa. Cinaa jiraachuu keessan sappoortisa gochuu keessan dubartiin jabduun dhiira jabaadhaaf utubaadha jedhama mitiire akkasuma akka isa cinaa jirtan waan inni godhu irratti piroojektota inni yaaluu irratti wantoota kamirrattuu akka isa cinaa jirtan akka isa jajjabeessitan jireenya keessan fuulduraatiif akka yaaddan godhaa gaafa inni abdii kutatee dhufu waan abdiitti horu wanni kun salphaa akka ta'etti wanta kamiyyuu haa ta'u du'aa gaditti du'a hin ta'in malee wanti dhabamanii achi hafan wanti kufaatiin kamiyyuu akka jijjiiramu beekamaadha waan ta'eef waan akkasii keessa godhaa lubbuu koo ani siifan jira koodee koo ani siifan jira onnee koo jecha arrabni tun waan barbaadde murteessuu dandeechi waan arraba jalaatti argattu jedhamti yeroo waaqayyoo jechaadha. Afaan keessanii akka jaalattan akka isaaf dhiphattan akka isa sappoorti gootan itti hima dhuguman isiniin jedha isa kana gootanii ittoo ta'e dhiirri ani mootiidha jedhillee dhiirri hidhatee deemellee isiniif hiikkachuu akka danda'uun isinitti hima. Viidiyoo kana jaalattanii ittoo ta'e obboloota kaan biras akka ga'u sheer godhaa subscribe godhaa jecha turtii gaarii isiniif haa ta'u. Lalo Media Jalala Gamachu Nuu Horde of AA. Gola bahi, gola bahi, gola bahi, gola bahi.